Baankiin NIB Distiriktii Adaamaa Ayyaana Sooma Hiikkaa Faasikaa Sababeeffachuun maatii harka qalleeyyiif deeggarsa taasise. Daayirektarri Baankii NIB Distiriktii Adaamaa obbo Urgee Dirribaa akka dubbatanitti baankiin isaanii tajaajila faayinaansii kennuun cinaatti hojiilee tolooltummaa adda addaa irratti hirmaachuun hojjechaa akka ture himanii guyyaa kanas Ayyaana Sooma Hiikkaa Faasikaa Sababeeffachuun maatii harka qalleeyyii 50 oliif zayita abbaa leetira 5 lukkuu fi killee tokkoon isaaniif deeggarsa kan kennan ta'uu dubbatan. Deeggarsi taasifame kunis waliigalaan maallaqatti yoo tilmaamamu qarshii 300 ol kan ta'u akka ta'es himanii jiru. Ayyaana Sooma Hiikkaa baranaa kana sababeeffachuudhaan namoota harka qalleeyyii ta'an namoota humna hin qabnee fi guyyaa Sooma Hiikkaa kana maatii isaanii waliin gammachuudhaan akka dabarsaniif wantoota akka zayitii handaaqqoo fi killee yoo xiqqaate namoota 50 fi isaa oliif gara maallaqaatti yoo tilmaamu immoo yoo xiqqaate gara birrii 300 fi isaa ol kan ta'u guyyaa irraa kana iddoo kanatti kennaa jira jechuudha. Tibba yeroo ayyaana kana kan hin qabne cinaa dhaabbachuun duudhaa waliin jireenya hawaasaa cimsuu keessatti wal gargaaruun shoora olaanaa qaba kan jedhan obbo Urgeen Baankiin NIB Distiriktii Adaamaa hojiilee tajaajila lammummaa kanaan dura eegalee cimsee kan itti fufu ta'us kaasan. Akka duudhaa biyya kana keessatti gaa amantaaleen adda addaa jiranii amantaaleen hundi isaaniitu guyyaa ayyaana kana waan qabanirraa walii qoodanii waliin dabarsuu kan qabu waan qaburraa waan xiqqoo tokko ollaa isaatii nama harka qalleeyyiidha qoodee gammachuudhaan waliin dabarsa. Haaluma kanaan baankiin keenyallee gaa waan akkanaa kana tola hojii tola ooltummaa kana waggaa dheeraadhaaf baankiin kun biyya kana keessatti industirii baankii keessatti tajaajila kennaa kan turedha. Wanti kun immoo kana gochuu erga jalqabee bubbulee jira. Fuulduraafis immoo wantootuma akkasii kanneen hojii tola ooltummaa wantoota akkasii kanneen kan cimsinee itti fufnu ta'uu keenya. Maatiin harka qalleeyyii deeggarsi kennameef gama isaaniitiin deeggarsa argatanitti kan gammadan ta'uu himanii qaamolee deeggarsa kana taasises galateeffatan. Hundumaa arganne waan namatti tola. Idimee isin haa kennu, zariin isin haa bahu, waggaan isin haa gahu, fayyaa ta'an nuura. Wanna mara arganne, lukkuu arganne, inqulaalee arganne, zayitii arganne, rabbi isin haa kennu, isinillee fayyaa ta'a. Akka nu yaaddan kana Waaqayyo isin haa yaadu. Sagantaa deeggarsa kenname kanarratti kan argaman qulqulluu Abuna Gorgoriyoos biyya lallabaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi Phaaphaasii itti gaafatama biyya lallaba Shawaa Bahaa ergaa dabarsaniin ልጆቻችን የግን ባንክ ኃላፊዎች ከልብ ለቤተ ክርስቲያኗም ያላቸውን ክብር በቤተ ክርስቲያኗ ስም ይሰጥልን። በዓሉ ሃይማኖታዊ ስለሆነ ሃይማኖት ተኮር ስለሆነ በሃይማኖት ቤቱ መታለል አለበት። የቤተ ክርስቲያን አባቶች ባሉበት መሰጠት አለበት የሚለውን መልእክት ታላቅ መልእክት ስለሆነ ሳላመሰግናቸው አላልፍም። በቤተ ክርስቲያኗ ስም በሀገረ ስብከታችን ስም ባሉት አብያተ ክርስቲያናት ስም ታላቅ የሆነ ምስጋናዬን አቀርብላችኋለሁ።